Xiyyaara man sagalee qabatte. Sagantaan eessatti ta'u komii barreessaa turtanii feesbuukii irratti qinees barreessaa turtanii tokko mee eessatti ta'u sagantaan filaamee Kamitti irra deebi'ee murteessuu danda'a reen? jechuun hin murtoofne ammallee namni asliinis mana kootiin ta'u jedheera. Tokko mana mubaarakitti mana mubeetti guyyaadhuma mana mubeedhuma boleessa keenya kanaati dhimma isaarraa kan dubbataa jirru. Garuu namoota as keessa hin jirre dhimmi kun na ilaalatu jedhanii dubbataa turan danuu beektaa dubbataa turtanii mana eenyutti ta'u yookiin jaras komii biraarraa dubbadhu jechuu barbaadetan yaabbi. Akkana goon amma yaada bareedaa kaafte. Anuu komii san argee ture hiriyootuma kennaa eemasoota. Guyyaan tokko mana kee haa ta'u, guyyaan tokko mana mubee haa ta'u, guyyaan tokko warra kaleessa isin komataa oolee haa ta'u. Komii san keessa anuyyuu keessa jiru akka warra kaayirutti biyya anjirutti akkana koreksi dhugamaa wana walii hidhamaa asliin faa hin beeka jedhamaa ture isin gara waan beene keessa raggatamaa ture ijoollee hiriyoota kiyyatu. Anuu dubbisuu danda'u hundeessi Hiro, Neymar kan Nahawi Soddaa kennaa redduu warra soddootatti warra niitiin jaraa arsiitti rakkoo mititti dawwalee fi jara dhugaadha kun amma guyyaan tokko mana kee guyyaan tokko mana mubee guyyaan tokko mana warra kalee komataa olee haa ta'u kiyya afraffaa haa ta'u waan arganne kaane ummatatti himne afraffaa goona yoo hungeenye shanaffas goona ja'affas goona guyyaa sadii kana booda iska macarashaa yoo barbaade narratti dhiisa rakkoo miti jallinaaf mucaa kana gargaaruu waan barbaaduuf jedha malee guyyaa wala dhufee sa'a lama sa'a sadi taa'ee oma rakkoon qabu waan argeef walitti qabee fi bakka jedhee cufadhee deemuu hin danda'a. Sun ina gargaarsaaf sunnaa gochuu hin barbaanne rabbiin argaa waajiba gochuu barbaade jabeessuu barbaade bazii angil taradu. Eshi akkuma fixatu. Wanti dubbatu jiraare bakka ergi kas ta'e jara asliina dubbisu kaa. Maaliifan siin jedhe beektaa? Bareedaa gaafatte wallaahi gaafii bareedaadha. Abbaan barbaade akka inni afaan natti banu hin barbaadu. Ofii kooti waa murteessuu hin barbaadu. Aslii jalqaba mana haa banu jennaan asliin dide. Maaliif dhumarraan humnaan raggaxee gargaarsisaa abbaa humnaati an jedhe. Yaa qaldiidha. Faamilii isaa beekaa tokko jedhe. Mubaarak Musammaa inni kubsataa jira. Isaan kana godhachuu hin dandeenye. Yaalaaf deeman namma. Booda haasaa biraan barbaadu. Eddel siteng istiabdi. Jabana kenni. Waa tokko dubbadhu. Dubbadhu. Koisi akamal. Kamal nagaba. Dubbadhu sharafu. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redi be warra sori jala sakam just amma jichum barbade inshallah rabbin jade sila yaw wanti kun sila arra yugaun qabu ato baka ergage mo inshallah rabbin gargare wo magari gonaaf jade tayyada mu beeda fi yansi wanti kun yero akkana ho uttechuudha waan irratti xiyyeeffanne adinsa sabarichini sirriitti funaanamuu qaba sirriitti wanti godhamuu fi qabu godhamuu qaba wanti tokko amma fakkeenyaaf yeroo kanatti ho'ee mucaan kun tokko biyyatti deebi'ee dhugaan isiniin jedhaa namni yaadatu hin jiru akkuma nama kamii kiraanchiidhaan utaaluu kadhachuudha jireenyi isaa kana ta'a jechuudha so ያ ነገር እንዳይከሰት እኛ ደግሞ ቀድሜን የምናደርገውን ነገሮች በስትራቴጂ ማድረግ አለብን አንደኛ መና ኬሰቲ መነ ጎደሙ ኬሰት ተነካ ያለ ኮንኩቲቲ አብዲ ኦልሬዲ አንተ ቤት ቢሆን እንደኔ ማለት ነው ማኑ መከንኬ ቲቱቴ ኦፍራኒ ቢኒቲ ኦፍራኒ ቢሲኒቲ ቢንጀኒ ማኑ መከንኬ ጎዲ በቃ ሙርቴሳ ዋንከን ሁለተኛ ሙቤ ቤት አርጉ ሰደፋዩ በርባቺሱ ዲሱቱ መላ ወንቲ ቶኮ ስሪቲ ወጎደም ኢንሻአላህ ይሁን ይየቴው እንድኑ ጎዲ በርባቺሱ ዲሱ መላ ሰደፋኒ ሙ በርባቺ ሰዳናን አስሊ ዋንከን ኬሳ ደቡን ቆ እንኩን ሰው መታሳሲ አሰመታሳ ገባ አስሊው መና አስሊው መት ሰደፋን ያለቱ ጂቡስ መኑ ማስሊቲ ጎደሙ ቀበጀቹ ሶ አለከና ሊትዲምኔ ኢንሻአላህ ዮዋን ከን ሀለ ጋሪ ዳንቱ ኑረ ጋሪ ለጀሊ ተብያዳና ከኮት አቲውፍ ማከን ኬቲ ቶኮ ፋቡረዱ ሙባሪኮ ለመፋጎኔ ሰደፋኒ ዩ በርባቺሱ ዲሱ መላ ጉያ ከነ ለማንኬ ሰው ዋን ጋሪ ቶኮ ይወጎኔ በቃ ሚለ ቶኮ ቀባ ሙጫ ከነ ዲዮ መነው ኢጃሩ ደንደኝ ወመኪና ወይ ቢቱ ደንደኝ ሚለ ቶኮ ነው ፉ ደንዳ አጀቹ ሶ ከናፊ ረትጥዬ ፈኔ መኪና ጀራሚቲ ቆይ አክማል ልጨርስ አክማል ፕሊስ ሚት አርጎ እና ቢያንስ የሆነ ነገር ዋንቱ ከሮጎ ነው ዋኑ መጋሪ ዮጎቹ ደንደኛ መፈከኛ ዱፌ ክሬፈት የታው እንደው ባዲያ ደቀ ጅራቹ እንደው ከተማኑ መከና ዋንቱ ጎጎቹ ደንደኝ አቶ
makiinaan mo tokko immoo yoo itti binne banagara harkaan oofamaa miila tokko qaba mucaan oofuu danda'a yaada ቁጭ ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው ይሄ እና ይሄን ለማድረግ ደግሞ ኢንሻአላህ ረት ጥየፈነው እንድኑ አስሊን ሲኑፋ ጉያ ሰደኑፋ መሲ ወሪ ጀዳመን ወሪ ቤከምቲ ቀበኑ ዳጌቲ ቀበኑ ጀቹ ተሰሚነት ያሉት እነ ሙባሪክ ወነቱ ኩማና አስሊ ሁሉም ይመጣሉ ኢንሻአላህ መኑ ወገንኪ ረት ጉያ ቅዳሜኑ ማልከንሰነ ጎኔ ጌሚኒ ሳጅራቱ ረኮን ገቡ ጌሚን ዝራቹ ዋቶ ኮረኮን ገቡ ረት ጥየፈነ ኢጆሌን ኩሺና ኦርማ ኬሰ ጅረኑስ አሙ መጀነን ያመጋሹ ዲሱ ደንዶ ማሊፊ ጉያን ጉያ ደሞሳቲ ሚቲ ደሞሳ ሰደን ገደኛተኒ ተሪ ዋን ዳዳ ሰገንታ ዳዳቲ ባሰኒ ጅሩታ ከናፍ ማልጎና አንገጀ tokkotti ዋዳ ገረኒ ጀቹ ዋዳን ጉዲ ሞስሪ ተከደን ገዳቲ በሪሳ አንገጀ tokkotti ሞጀሳቺ ዱረቲ ኒያ ጀቹዳ ኒያኒ ጀተኒ ኡማይ ጉዳኒኒስ ዲደማ ስትራቴጂ ጀልቀባኑ ባፍኑ የአብዲ ቤት የመቱ ነሞኒ ቀርሺ ወይ ባለጎና ከ50,000 ብር በላይ ቻሌንጅ እናደርጋለን። ከ50,000 ብር መሳተፍ የሚፈልጉት የአብዲ ቤት አንደኛ ደረጃ እናደርጋለን። በል ከ10,000 ብር መሳተፍ የሚፈልጉት በሁለተኛ ቤት በሙባሪኮ ራሱ ቤት እናደርጋለን። በሶስተኛው ደግሞ የ5,000 እና ከዛ በታች መሳተፍ የሚችሉ ሰዎችን በሶስተኛው አድርገን እንደዛ ሳናቀላቅል እያስገባን በዚህ መልክ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ ነው የሚያስበው ኢንሻአላህ። ቴንክ ዩ አክመል ዱበዱ ሲዳብስ ሰዲፈም ሀቢቢ rakkoon qabu amma akkisin jettan hunduu gaariidha. Isa keessa ammoonni kan abdiis baay'ee gaariidha. Akkuma jedhamu nu hundinuu silas garee gamaa gamanaati. Hundinuu akka jiru tokko gareetti wal qoodee jira waa'ee gargaarsa mucaa kanaa keessatti. Haa ta'uyyuu malee sababni isaa hundinuu namni inaaffaadhaaf namni xiiqiidhaaf qabu hin jiru furmaatumti gurbaa kana argamuu fi hamma akkuma jettetti bakki asliin se akira godee ka'e sila asliin jalqabeetta miti. Jalqaba sana warra nu mormaadha jettan sana keessa maqaa nam tokko dha'ee jennaan yoo achitti jara mari'achiisee gochuu yoo jaraaf danda'ame gochuu hin danda'ama. Hin dandeessu natti tolaana. Gaafan akkana jedhumoo fakkeenyaaf waliigalteedhumaan fakkeenyaaf hadda mana abbichaatti hin dhumnuun hin jiru. Nu hundinuyyuu gaafa mana aslii achitti argamne gaafa mana abdii achitti argamne gaafa mana mubaarik achitti argamne yoo mana xaayirooti ta'ellee gaafa mana xaayirooti yoo gargaaramellee xaayiroo biratti argamne akkasii mucaa kanaaf furmaata goone dhumarratti gaafa gurbaan kun biyya galuudhaan murteesse immoo hin galaala jechuudhaan akka geggeessaatti mana maakii oorootti yoo goone hin danda'ama. Isa jalqabaa kana malee yuuti goonu amma murteessinee sa'aatii qabnee baana bakka asliin jirutti bakka mubeen jiru bakka sharafuu fi bakka tokkummaa hundi keenya jirutti murteessine eenyuun goona. Akmal maaliif nama as hin jiru waan taate akmal nama as jiru yoo ta'e bareedu. Sharafu dhiis wayifan jedhe sharafu dhiis. Nama as hin jirre miti booda jedhe tokko booda akkuma kana mana baratanii jiraachuu danda'ani maaster. Hin jiraatama bakka. Abdi anti kooti bitiidha wantani mu barbaade tokkotu jira abdi namni ooti maargote waan tamma akka waliin jette irratti yaada xiqqooti jechuudha. Namni ooti maargote waa komachuun nisu jechuun nisu yoo dhageessa ta'e wajjin alla yaabuuta malee namni yoo ati argaa abdi kottu irra deemi caammaan jette waa himuun nisu namni si komiin nisu waa himu ol buun keessaa bahe yoo ati tolchuu dhiifte waan feete goote jechuudha. Namni waa himuun nisu namni waa himeette komii namaan dhagaa komii hunda namaan dhaggeeffadha faayidaan qabu. Wanta hojjechuu qabdu ammoo hojjette irratti wanta gaariidha jettu. Wanti kun achi baasette waan gaariidha jette hojjechuudha malee komii namaa hunda walitti hunaantee namni kun hin komate jennaani boris si komata dabalee naati waan qalbii isaa fayyisu hojjette jechuudha. Inuma si komataa komii bakka hin kennin jedha. Mana eenyummoo haa ta'u. Asirratti kanan jechuu barbaade tokkeeko ati bilchaataadha baay'ee umuriin kee bituu ta'us maafiyyaadhaa akmal fudhadhe beektaa komii fudhachuu kingim keessummeessu olaa hundumti keenya namni mana tokko jaaruu citaa waliin saamuu jedhan. Kanaaf mubee gargaaruu namni karoora keenya mana eenyuutti haa ta'u akka malee yaada isaa fudhadha wayifan siniin jedhee waan hin jedheef anatu beeka miti yaa biyya. Akka malee dubbadhu mana eenyuutti haa ta'u jettaati. Kunoo asliin jira mubaarak musammaa jira abbaan jifaa jiru tokko yaada keenya fudhannee murteetti deemuu wayyaa kan siin jedhan. Booda komii arraba waan dura haasaa bira waan hin barbaanneefanii akka malee kennadhu yaada keessa bibi. Akmal. Amma naannoo an kenna dhugan biraa jiraane wanti ati gaafatte baay'ee gaariidha. Eenyuun fakkeenyaaf haasaa namaan dhaga'ina jedhu haasaa namaa hin fudhatin jedhu ati dirqaman nama tokko waan ta'eef komii namaallee dhaga'uu qabda. Waan namni si gaafatellee deebisuu qabda waan namni dubbatellee dirqama dhaga'uu qabda namni namuma waan ta'eef.
namoonni baay'een amma koomentii jalatti illee warra inaaffaadhaaf nuun jedhutu nama baay'ee jira. Nuti inaaffaa tokko hin qabnu namni gargaaramuudhaaf yaadni nuti qabnu mucaa kana qofa as keessaa galchuudha. Isin gara miti abdii yoo ta'e Mubaarik Musammaa yoo ta'e nama baay'ee tokko isin caala warra koomentii kana caala natti dhiyaatudha. Asiliidha jammaree. Kanaaf komii tokko hin qabnu jibbaa tokko hin qabnu jalarraa garuu yaada qabnu immoo waan nu keessa jiru immoo dirqama yoo baane dubbachuu ta'e illee dirqama yoo himachuu ta'e illee sodaa tokko malee ofirraa dubbachuu dandeenya waan ta'eef namni kamuyyuu rabbii miti namni kamuyyuu nama waan ta'eef yaadni an qabu wanti biraa tokko hin jiru abdii akkuma ammaatiin sagantaatti godhaati murteessa. Wayii basii jira akkuma almanaan ifatti dubartiin hin jaallata manatti ana biraati waa qabdaati baay'ee. Oolmaan irraa qabda. Wallaahi banaas jaalladha. Waan ati jetteefis beeka warra as hin jirre warra keeka kaasuun mana eenyutti ta'u jettaa. Uummata jira nama 700 jira. As keessa sooshaal miidiyaa infuuleensarii warra nama gargaarsu warra feemasii jira. Jarri jaalatta kennatu tanuuf as gaafadhe. Wayifan jedhee booda waa keessummeessuun barbaadu mana eenyutti ta'u jette mootii koo natti mati. Hamma kaleessa kan nuti dubbataa turre waa'ee mucaa kanaa dubbataa turre yeroo mana banatee naachitti dubbataa turre beektaa kan hundinuu isinis argaa turtanii. Ayi nagarreen jedhu. Wallahi nagarreen. Kanaafuu mee jara maryannee dubbanna moo asliin illee nama jarar illee waa tokko namni kamuyyuu silasi fakkeenyaaf ofii bakka ijaan wal ilaalla malee harka walii keessaa bahuu hin dandeenyu. Harka walii keessaa bahuu hin dandeenyu gaafan jedhu sodaa osoo hin taane dirqama osoo hin taane namummaatu dirqama. Dhufeenaan mari'ate hin goona jedhee fudhachuu hin danda'a. Kanaaf akkasitti wal fudhachiisnee waan dubbatamuu qabu jara sanatti illee yoo dubbanne hoo. Ilaame akkana goona asli sagalee konna keessaa bro. Abdii dhiifamaa wajjiniin. Mubeen daata ora. Asli sagalee konna keessaa. Mucaa kana gidduutti gaagaa deemtan nu baraa garuu. Waish asli. Gaaffii hunda keessaniif hin qaba. Asli yoo dhageessu. Namoonni 1,700 na dhaggeeffataa jirtan kun maaliif abdiin waan kana didee ijoollee sana waamaa jira jechuu dandeessu? Viidiyoon ciccitamee natti ergamaa ture ilaalaan ture. Hiriyoota warra wal jaallannu warra takkaa dhibee wal biraa hin qabne na arrabsaa turan. Sharafu kanaaf asi dhaabsisan Habiibi. Tuffii keetii miti Habiibi በጣም ወዳለሁ. Abdiin birrii mucaa nyaate የሚባል ወሬ ጭምጭምታ ሰማሁ። birrii ሙባረክ kana jechuudha. እኔ ነገር ማስተናገድ አልፈልግም። maaliif hojjettan akkaawuntii nama lamaatiin baname kan fira isaatii fi maqaa kootiin nama lamatu baasuu danda'a. Mucaa kanaaf asirratti laffaa jirra. Bor iftaan maal jedhu abdiin dirqiidhaan mana ofiitti godhe mabbaal silan maal fallig asitti fidaati mana abbaa barbaadanii godha warabbal kaabaa manumaatti sin faanan jira. Kanaafani akmal abbaa barbaadde waami yaada kennatu mannis amurteessu sagantaan murtaa'eera. Qidaameedha. Geemii yoo jiraate yoo jiraachuu baate galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4. Kanuma akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti qidaamee dhufu yookaan xinnaa dhufu jechuudha guyyaa 3 moo meeqa booda. Kanaafuu waanan jedhamaa jiru kanan barbaadan maaliif akkanaan jedhames beeka. Ani immoo mucaan akka gargaaramu barbaada rakkoo hin qabu. Ammoo beekanatti waan tokko wallahi la sumunii kana ilmoo korra nan bulchin wanta ni sabte aaru hin jiru. Maaliif waan tokko nan goone miskiin ofii namaadha. Booda boriftaan waa jedhamu hin barbaadu. Tuffatamuu hin barbaadan badiin balleessine waan ta'eef fidaati yaada kennadhaa mana abbaa barbaadan murteessaati hin gargaarsifnaa yaadni koo garuu uummanni murteessu mana abdii jettanii narra keessanii booda nan arrabsiisinaa kanumaan asli yaada kennadhu mubee yaada kennadhu akmal yaada kennadhu akoodha. Mubaarak waan jedhe naa godhiiti awwaa tokko siin jedha waan kana keessaa baha wanta laalaa yeroo micciiramu wal micciirame immoo mucaa gidduutti micciiru. Kana wanti mul'ata abaan dhugaadhuma sitti maal digetaa jiru. Abaluu namni tokko gadi ba'ee yoo nama arrabse yookiin nama xiqqeesse gadi ba'anii edda abdii geetaachoo bara musammaa jinni jedhaniiru mufatte. Waan biraatti hin jiraan jedhee. Ati natti ilaalu. Abdii bannaati kan mubaarikoo gatti loo deessite bannaati. Ishooyi bannaati. Waan natti ilaalu qabdu mucaa dhukkubsate kana laabboleessa koo. Akka namaatti dhufee mari'adhu. Wallaahi wa billaahi akka eenyu siitu yoo ta'e. Lese garuu akka mubeettan dhufe mubeen nama rakkoo keessa taa'e anaanaa bilbila kanaan jedhe abdii geetaachuu kaleessa mucaan kun birrii koo namni naa buusaa angaleen taa'e kadhadhaan jedhe wallaahi wa billaahi abdii geetaachuu dhaqee taa'een kadhadhaan jedhe miila koo argaa namni na biran darbu jedhe
ati immoo dhukkubni kee keessaa jedhe. Birrii koo fudhuu dhaqii amma jirtu akkaawuntii irraa fudhuu dhaqii itti yaalamii ka'eeti jedhe. Hinduu innaan jedhe mucaan kun. Nama qalbii guutuu qabu, nama qalbii nagaa qabu mubee jechuun wallaahi wa billaahi yaani ani kana jedhee dubbachuun danda'u. Kunoo nan nyaataa jira, nan kolfaa jira. Kana caalaa maal akka inni jedhu hin barbaada. Kanatu as na dhaabee jira hangara kootiin jechuudha. Nama mucaa nagaa mucaa kana laaluu qabda abdii sitti meerallee waan guruppii siidhee si dhageesseera waan inni jedhe jechuudha. Maallaqa koo walitti qabamte 200,000 baafadhu itti guuttadhu dhaqee yaalamii jedhe. Ani immoo karaarra taa'een kadhadhaa beelli koo citaadha sichi deemna qunqabuunaan jedhe. Badaa laphee na tuqe isuma dhugumaa mucaan kun na ajjeesee jira. Dhageesse wallaahi wa billaahi jechuudha. Mucaan kun na fayyisee jira gara isaatiin jechuudha. Deengaddas immoo waan keessaa qabu taa'ee ofiisaatii ilillii funaannatee jechuudha. Arrabsamaa maal jedhaa ilillii funaannatee fidee tooppii irra taa'e. Deebisee ammas akkaawuntii irraa waan ijoolleen isaa galchaartu gara koottaas naa deebisee jechuudha kan kana jechuun danda'a waa'ee mucaa kana. Kanaaf akka goonu waa'ee mucaa kana tan nu fide malee dhageesse manni doktora ta'ee riifarii gaafataara. Anuun jenne ati maal jetta obboleessu? Doktora ta'ee gadi riifarii gaafataa jira riifarii. Mubee asitti si qaban. Manni dhaggeeffadhu qayi tokkuma nan qabineeti. Kanaa jennaan maal goota beektaaf digeetachuu. Akka mucaa kana amalu uummata irratti. Uummanni kun uummata Oromooti kan gargaaru mucaa kana. Mubeedha maaltu ta'a qofa irratti dubbannu malee yoo qeeqaa fi komii namni kaaserraa dubbanne abaloo kana jedhe jaras fidaate kana godha jenne dubbiin badaa deema. Kanaaf akka goonu jala keenya. Sabtii dhufu an akka nama tokkotti jechuudha. Sabtii dhufu eessa yoon jiraadhe laa kunu tokkummaatti nan kennan akkaawuntii golamman. Kaunti ko lamman tokkummaatti nan kenna yoon akka carraa bakka hin jedhu sana ga'e yoon bakka jedhu sana ga'e irra galuu danda'e wallaahi dubbatti hin jedhu mubeerra dhageesse mubee sabtii dhufu yoo rabbi jedhe akka Itoophiyaa sa'aatii 3 irratti mana abdii geetaachuutti nu godha haasaan dheeressinaati. Maaliifan akkana jedhaa jira utuu waliin karakkarruuyi utuu wal nyaannu mucaa kana akka waan nyaanne sabtii dhufaa jiru kana warri viidiyoo hojjettan rabbii jedhaati. Sabtii dhufaa jiru kana yookiin xinnaa yookaan immoo sanbata xiqqaa dhufaa jiru kana mana abdii geetachuu akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 irratti mubee gargaaraa jedhaati viidiyoo sanan gabaabsina. Ahadattaan immoo manuma mubeetti sa'aatii wal fakkaata sa'aatii 3 irratti manuma